Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Biiftuu Foundation kan daawwachaa jirtan qophii madaaltuu wellee fi walaloo marsaa shanaffaadha. Qophii keenya madaaltuu wellee fi walaloo marsaa shanaffaa keenya har'aatiin weellisaa kabajamaa fi jaallatamaa Oromoon eessa jira jedhee barbaadu artistii Qaasim Simboo qabannee dhiyaanneerra. Meegaa Qaasim Simboo kana otoo manni jiru namni hedduun hin iyyaafata. Artistiin jaallatamaan qaxaleen kan jechi isaa mi'aawu, kan walaloon isaa mi'aawu, kan yeedaloon isaa mi'aawu. Akkasuma sabboonaa nama baay'ee saba kanaaf quuqamudha. Waan si ajaa'ibu marsaan shanaffaan nama biraatiif karoorsee kan ture haala yeroo ammaa kana Oromoon keessa jiruu fi wellee isaa wal bira yoo dhaggeeffadhu walitti naa dhufe. Warri Qaasim Simboo eenyu jettan mee dursa wellee isaatiin wal bara jira jettu bara maaltu jira barri homaan taane nama walitti jira boora qarqaba baate hamtuu diinqa dabarte baratti bara durii tan sareen didde nyaanne tan harreen didde baanne ijeersa karaa buute jimma karaa jabuute higaan dhaladhee aaraa aariin garaa naguute gurchuu jalatti galti gadheen nutti malti gurchuu mataan gubate gareen yoo na hubate fardi garbuun lagatu barri darbuun gagatu harree dhukkubni hin dha'u kanaaf gangalatti gadhee garaan hin dha'u waan nyaatte hin gabbatti kakakiillumna dhibaa kakaan sooressa dhibaa baqachuun abbaa maatii dhibaa kijibaa muddamuuf dhibaa gaara baaroo gubbaa bofni diimaan lama ka'uu namaan jaaltu gonkumaa lammiin dina nama. Hayyee Qaasim Simboo kana fakkaata. Wallaaltanis hin jedhu. Adda turtanii iyyafataa jirtu malee. Qaasim Simboo artii Oromoo keessatti nama loogoo guddaa dhiisee jiru jechuudha. Nama ammallee lubbuun jiru. Waggoota 3-4 dura harki bitaallee kiyyaa harki mirgaallee kiyyaa kan jedhu illee ajaa'ibaa tokko hojjechaatii ture. Maal ta'e akka gadhiisuu dhabe naaf hin galle. Guyyaa tokko Biiftuu Foundationiin akka iyyafatee isinii dhiyeessu abdii qaba. Egaa mee keessa deebinee haa dhaggeeffannu waan inni jedhe mee irratti hayaannu. Bara jiraa jettu bara maaltu jira barri homaan taane nama walitti jira. Boora qarqaba baate hamtuu diinqa dabarte baratti bara durii kan sareen didde nyaanne kan harreen didde baanne jedhu. Bara jiraa jettu bara maaltu jira akkas hin fakkaanne ma barre akkas fakkaate laal weellisaa warra fageessee yaadu. Artii fi artistiin gurraa ija sabaatiin Omar Suleeman kana ilaalme bara jiraa jettu bara maaltu jira waan har'a ganam sirbe fakkaata nu jiraadhu nu bulii jennaan. Wellema kana keessatti ammallee jecha isaa dhaggeeffamu. Yaa raabsi kadhannaa yaa waaqsi kadhannaa lafee ilmaan teennaa tan caabde deebisee tan caabde deebisee dhiigaa ilmaan teennaa tan jiidde deebisee tan jiidde deebisee aduu bilisummaa hangaan lubbuun jiru ijaan agarsiise bilisummaa hawwee hawwee injifannoon hawwee. Hayyee kana fakkaata. Bilisummaaf tayaa saba koo hin gabroomin kan duraatuun gayaa. Har'uma ganama waan sirbeen fakkaatu walaloo isaa laal immoo yeedaloo isaa laal akkana midhaaga. Waan nama ajaa'ibuudha jechuudha. Waan har'a ganama waan haala yeroo ammaa kana uummata Oromoo keessumaa uummata Oromoo Salaalee irratti adeemsifamu ilaalee waan sirbe fakkaata weellisaan kun. Baay'ee nama mararaa sirbii isaa kun jechuudha. Bilisummaan hawwee walabummaan hawwee injifannoon hawwee birmadummaan hawwee. Rabbi nu bilisoomsi bilisummaaf tayaa saba koo hin gabroomin kan duraatuun gayaadha. Kan duraatuun gayaa Oromoo hin gabroomin jechuu barbaadaan illee dhamsa weellisaa keenya kabajamaaf jaallatamaa Qaasim Simboo. Hayyee ammas sirbuma kana keessatti mee ilaal. Waan ajaa'ibaa qaba sirbi isaa kun hanga dhumaatti hordofaa. Adda kooraan qabneef ni taatti mataante yoo rabbirra taate rakkanneen jiraannu biyyaarra dalaanne kan keessa guddaanne obseettoo jiraanne. Kana caalatti Qaasim Simboo irraa wanni haasa'u guddoon hin jiru. Baay'ee haasa'a sirbi isaa kun.
ergaa guddaa of keessaa qaba. Namni kun dhugumaan nama hayyuudha, nama aartiiti. Warqii harkaa qabdu dubartiin dhakaa seetii jedhanii beekte. Akkas ta'e Oromoon keessaa uummata keenya Arsii jechuudha. Namni kun nama warra har'a feemas jettan kana oliiti. Abbaa feetanitti himaa. Namni kun nama jajjabeeffamuu qabuu fi nama Oromoon hamilee guddaa kennuufii qabudha. Nama dhaloota kana eenyummaa barsiisedha. Eenyummaa isaa. Nama gaafa namuu hin dammaqin warri yeroo ammaa kana feemas jettan kun bara isaan hin jirre fa'a. Bara kan jirullee hin dammaqin warra dammaqee quuqama Oromoo irratti kallattii danda'u cufan falmateedha jechuudha. Sabboonaa guddaa, goota jabaa, hayyuu jabaa, weellisaa jabaa, dhugumaan ogeessa aartii jabaadha weellisaan Qaasim Simboo. Garuu dhugaa isinii hima keessumaa uummata keenya. Fageessaa yaadaa isiniin jennaan waan uf biraa dagattan. Fageessaa laalaa isiniin jennaan uf jala irraanfattanii gufuun isin dhahuu jirti. Dhugaa barbaacha manaa baatee artii deeggaruuf warri baalee boolee dhaqxu akkam baalee keessatti ijji si arguu dadhabdi. Gaarii dhokse kanan jedhu sun bar warra akkanaa kana argite warra osoo beekam ifaajee guddaa nu biraa qaban nuti ifaajee isaanii arguu fi dadhabne uummanni Oromoo. Warra osoo beekumsa jabaa qaban beekumsa isaanii irraa fayyadamuu dadhabne. Kan Oromoon laalu kootiidha eegalee. Jaakkeetti suufa. Kan Oromoon laalu waan yeroon irra jiru noo ta'uudhaan qabu. Dhugaa arguu yaala. Meeroo tokko ijji keessan ela beeki rabbiin morma kana ispiriingi wanni inni godheef maaliin if jalallee argi gara sittis achi ilaalee argi fageessii jechuuf eegalee uf jalas arguun dirqama. Akkuma fagoo argitu sana gadi yeroo tokko uf jala laali waan ati fagoo barbaaddu kasi bira jiruutu jira. Kanaafuu fayyadami. Maal jedhe Umar Sulaiman laafaa kan koo sana naa wayya jabaa ambarraa. Mee qallaa sammuu furdaa ka ollaa kee jiru meen tuffatanii ilaalu waan guddaa irraa argita. Gabaabaa hojii dheeraa meen tuffatanii ilaali waan guddaa irraa baratta. Badhe mateessee eebalu tokkoffaa lama baatiin beektu jechuudha. Waan hin beekne keessa seentee koomantiin kennin jabaa keetuuf biratti hin argine eegale. Eenyuun madaaltee eenyuun sadaffaa goote eenyu tokkoffaa goote. Badee teessee waan hin beekne. Warri lubbuu namaan kenne lubbuu namaan kennu hin kana jechuudha. Faamiliin koomantii jirtanii ka badee teessanii kan cabsitanii kan guddistan akkasii miti. Mee of biratti arge. Waan kee ta'e qofaaf namni tuffatamuudhaan qabu. Waan guyyaa guyyaan isa karaa irratti argitu yookaan mana nyaataatti argitu yookaan iddoo ta'etti argitu qofaa fi vaaliyuu qaaliiwwan keetii vaaliyuu beekaa keetii gadi hin buusin gatii beekaa keetii. Waanuma guyyaa guyyaatti isa argite argaa ooltuuf jechuudha. Waan kee ta'eef guyyaa argite malee dadhabaa ta'e miti. Innati jabaa jettuun sunis guyyaa bakka jiru sanatti guyyaadhaan argu. Kanaafati nam tokko waliin oolteef maraga goota keetii kabaja hayyuu keetii gadi hin buusin. Artisti Qaasim Simboo weellisaa waan guddaa dhaloota barsiisee nu jiraadhu jennaan. Jecha isaa kana keessa deddeebi'een haasa'uun barbaadu. Weellisaa kabajamaaf jaallatamaa Qaasim Simboo jajjabeeffamuu qaba. Iddoo dhokatee jiru as ba'ee Oromoo saba isaa kan kaleessa qabsoo godhaafii ture kan har'allee isaaf quuqamu kanarraa hamilee guddaa argatuudhaa qaba. Oromoo jabaa kee jabeeffadhu siin jedha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan Biiftuu Faawundeeshin qophii madaaltuu Wellee fi Walalooti. Hanga xumuraatti waliin turuu keessaniif galatoomaa isiniin jechaa qophii madaaltuu Wellee kutaa 6ffaan hamma walitti deebinutti turtii gaarii.